Dullatti to gurbaan mandullattiidha. Samira andullattiidha. Andullatti yoo jedhame atoo baga ta'e dammoo dullummaatti namni hin boona malee namni hin gaddu jedha. Qaa yeroo asii namni tokko arrabuma mana jalqabdanii warra na jaalattan dammoo amisu I love you warra na jibbitan immoo homaa si jiru baga nagaa dhuftani baga nagaa na eegdanii akkam jirtan nagaa nageenyi sin badhaadha fayyaa bareeddu har'a miti maal seetan hadda oduu haaraa qabadhe dhufe oduu haarofni kiyya oduu akkami seetani qo'amii kisee tokko na dhufa maal seetan oduu haarofni kiyya dubartii wayii hadda TV boqqolloo sanirra baate waa dubbataa turte shanee command postiin nu ayeedaamuyyuu command postii edaameeyyuu ummata hafixu jedhaa turte osoo Oromoo taate dubartiin suni jecha akkasiin fayyadamtu ture. Lammaffaa immoo namni waan gaarii dubbateellee mormellee jira namni waa akkasuma immoo hamaa hojjetellee dubbateellee baay'ee jira. Garuu dubartiin suni shanee jechuun hattuu jechuudha. Argitanii dubartiin sun aslan Oromoodha natti fakkaattu an Oromoo sutaatee jecha akkasii fayyadamtee haasoftu ture. Wayim dammoo Oromoo waa itti argee waan qeerroon isii miiteefillee ta'uu danda'a. Maybe gara tokko yeroo ilaalu maaliif waan Oromoo irratti waan isii hattuuf waa harka arganiif dubartii taatee dammoo yeroo akkasii baatee waan akkasii dubbattu baay'ee nama jibbisiisa. Isin galaa jiraame baay'ee nama jibbisiisa. Dubartii taatee jecha akkasii fayyadamtee haafixanii command postiin nu dabalamu jechoota hin taane haasaa turte. Isin galaa ummata wal ficcisiisaa artii jechuun amma namittiin suni waan gaarii waa isinii goote wayim dammoo waan gaarii waa isinii dubbatti isiniif fakkaate yaa warra maalii biltsiginnaa waan gaarii isinii dubbatte seetanii harka warra chibaachibachan rabbi akka ufiin qeerroo ofitti kaasaa jirtan osoo namni dubbatiin osoo namni haasayin ufii keessanii ufficcisiisaa jirta isinii galee ati Oromoo tokko arrabsite Oromoon tokko immoo kan itti si jaalatu hin jiru si galaa jiraabi. Ati ummata Wallaggaa arrabsite ummata Gujii arrabsite shanee arrabsite Oromoon si jaalattu hin jirtu si galaa jiraami. Asla Oromoo kamiinuu jibba isaan qabu maybe qeequu danda'a. Garuu osoo ajjeesanii osoo command postii itti dabalamee du'e yeroo jettanii isin amma hojii mootummaa qabanne jettanii warra achi keessa jettan barumsa akkamiittu sammuu akkamiittu waa akkana haasa jammar tortorteerta tan teetiifuu dullatti rabbi akka dhugaa sin jedhaan. Sigala jiraami teetiifuu jaartee jirta. Gizee kana ilmoo kan keetu bakka san qabachoo qaba malee atuu bakka san taa'uun siifuu maltu shi. Isin galaa jiraami warra opiidoo jaartii dudullatti akka hoti jetaatu faachi keettanii wallaalatti dhugaa isin jedhan. Kunni sila xuurataa warra bahuu qabu malee warra bakka san taa'uun maluu fiiyyuu miti aslan. Warra xuurataa bahee isin galaa jiraami xuurataa baatanii ilmoo kan kee ati kan akka hoo taatuuf si galaa jiraami ilmoo keetii bakka san taa'uu qabdi malee kaaka kan keetii umriin irraa deemee totorraatee waan haasoftu waan hin beeknee fi taaka teetii achi bira teettee waan jaarteef sirrallee ilaalu si galee totorraatee jirta waan ta'eef sirrallee ilaaluu dhabuu danda'an akka nama guddaa akkasitti himaa jira. Kanaafuu warra opiidoo jaartii dudullatti achi keessa keettanii kaabinee keessa warra umriin irraa deeme rabbi akka deeme mee ijoollee amma barattee ciccimtuu taate ta qabxii gugurdaa qabdu ka digrii qabdu ta dippiloomaa qabdu ta waa mara qabdu bakka san hin jirtu
warri isin jirtanoo bakka san warra umriin keessanii sirrirraa deemi bakka saniifuu warra malle bicha warri barcumaarra teettanii waan barbaadanaasuuf ta'u akka barbaadanii dubbatan umriin keessanuu isinirraa deemee raawuma barumsallee baratta rabbii gadhe dhugaa isiniin jedha namni bar sammuu haarofni sammuun dhalattuun amma lafaa ol dhufte yookiin immoo dargaggeessi amma lafaa ol dhufu sammuu haarawaa qabatee dhufa sammuun keessan dur hojjetee jira zabana dargi moo maali jettan zabana maali ni kudhan mallee yaadigi kana hojjetaniirtan nyaataniirtan aslan barcumaan sun isiniifuu malu barcumaan sanirra taa'uun isiniifuu malu isinii galaa jiraami jaartanii jirtan bakka gadhiisaati dhugaa isin jedhan bakka gadhiisaati bakka isiniif malu oola bakka isiniif malu taa'a umriin keessan isinirraa deemee jira achi gadi baatanii waan argitaniin totorra'ina nama totorra'eerraa qara maaltu waa eega mi gadi baatii dubartii akkami gadi baatee sanuu dubartii waan taateef si dubbataa risii gala osoo dhiirallee ta'e takka irraa tola dubartii taate waan ilmoo kan kee irra godhaa jiran waan ilmaan kee ajjeesaa jiran kanarratti ati gadi baatee dubbatta afaan maal qabda barka du'aa jirtu haadha ilmoo kan keeti kan barka du'aa jiru shanee ka jettu kun ilmoo kan keeti bar ilmoo kan kee ajjeesaarani bar wallagga keessa gujii keessatti ati jaarteerta dhugaa qabdamaa nyaatteerta rabbi fuumriillee sirraa deemteerti tu wanta lawaa argine ta'uma takkitti argine haadhumattu ana haa nyaattu wallaa lazim dhugaa isiniin jedha dhalattuun gana waggaa 20 waggaa 21 waggaa 18 waggaa 15 waggaa 6 7 kanneen tudhumaa rakaa ati quufteerta bar usuduuteellee rabbi usuduuteellee waa argiteerta sii galaa jiraami ilmoo waan argine ajjeesaa fixaa hojjettu fixaa hojjettanii gabbaatanii yeroo haasoftan akkanaa kana yeroo TV irratti viidiyoo akkanaa TV irra gadhiistanii shiikko malleen saalfattanii barkeessan umriin isin deemee jira wallaa lazim osoo duutanillee garaa nama nyaattan maaliif nyaattaniirtan ka waan nyaatan waan nyaattamu nyaatamtaniirtan waan gaarii nyaattaniirtan ka waan gaarii nyaanne yoo kaaka kiyaafaati wallaa lazim ka waan gaarii qammasee hin beekne yoo bakka san hin taa'u bakka saniif hin malu dargaggoon bakka saniif hin malu kaisin nyaata sani nyaatu kuwan beekee isin bar hamma namni nyaatu nyaatanii jirtan hamma namni argitanii jirtan hamma namni dubbatullee dubbattanii jirtan garuu dargaggoonni amma lafaa ol dhuftu bakka kana maaf hin argin bakka kana maa dargaggoof hin kennin umriin keessan isin deem mallas irratti illee isinumatu achi ta'a ammallee maali kana yaadig dargii jedhanillee isintu achi jira Mililikiinillee isintu achi jira Haile Sillaaseellee isintu achi jira kan lafaa dhufu hojiin argatu barataan keenya baratee taa'eeti dhakaa baadhata rabbi akka dhugaa isin jedha dhakaa baadhata lafa qota gaddeebi'ee abbaa cinqa kana isinoo barcumaa gannamaan dhiistan bootaayyuu gannamaan dhiistan bootaa irra teettan boota matan barbaaduuf ammallee mee paartii biltsiginnaatiin as deebitanii barcuma masa irra taa'u barcuma irra paartii biltsiginnaatiin dargaggoo malee paartii kaafaa'ootiin jechuudha dargaggoo malee totorra'a hooka fidan ta'e mormaan ammallee wallaa lazim dhugaa isiniin jedha uummanni gurguddaan bakka waan argitanii jirtan keessattuu warri yaadikii walii hojjataa turtan deebitanii aangoo argachuuf yaadina rabbii kadhe dhugaa isiniin jedha totortan bakka injirtan teessanii fuuyyuu totorraatanii jirtan waa haasoftanii beektan waa hojjettanii beektan wanti keessan marti totorraa akka hangaasaan fa'a aangoo qabachuuf as dhufu akka hangaasaa fa'a bakka sannaa keetta barcumarra naa kaa'u paartii biltsiginnaa naa uumtee naa dhuftee akka dullatti haadha namitti haadha gabbaatee haasoftu tana fa'a totorraatu akkanaa tana fa'a bakka san keettee dargaggoon kiyya taa'ee qixxaasii nyaata mana keessa sanu waan nyaatu nun qabu wallaa lazim hojjannee namni waan nyaatu nun qabu bar eessumattu bakka kamittuu namni kamuu hoon dalagne waan yoo hin dalagne waan nyaatu hin argatu yoo dalagne garuu hin argan oromoo kara waa godhatee bakka guddaa ga'uun hin argan oromoo teena akkam godhan gara hin taane irratti maksanii bakkee biraa kaan laalaamii wallaahi lazim ilmaan Tigree laalaa gana waxaatii reeftan lafaa dhuftu rabbi kadhe ijoollee amaaraa laalaa gana waxaatii reeftan lafaa dhuftu bakka jarri kaan totorra'aa dudullacha dammoo of keessaa baasan kenna hoo totorra'aan barcuma marra taa'ee barcuma irraan ka'u achuma taa'ee oromoo kenna wali oofa achi ka'ee teettee amma dullattiin totorraatuun tun rabbi kadhe dhugaa isin jira dullattiin totorraatuun tun teettee maal jetti shaneen maayikii harka qabachoo baratte barcuma kaabinee irra taa'u baratte wallaka
barcuma kiyya hudu ka kaabinee irra teettu caala dhugaas hin jedhu barcuma magana ayyuu su qabattee bareeda ture asii barcuma irra teettee shaneen akkana nu goote birri 8,000 akkana nu harkaa fudhattee birri 9,000 akkana fidaanuun jette ara karaa gadhiisa qeerroof karaa gadhiisa isin ga'eer alhamdulillah rabbil alamin jedha alhamdulillah kabiyya Ahmad isin ummata harkaa maali harkaa yu fuudhameeru jedhu kaabinee harkaa alhamdulillah nin jirtu fuudhamee jira afaan keessanirra alhamdulillah in beektan wooki warki galata rabbii nage hujjadhe waggaa gana hujjadhee jira galata isaa galata rabbii bakka kanaa taa'ee jira alhamdulillah gaddami torba nyaadhee jira jedha warra gaddami torba bicha kamaali achi oli warra teettanii jirtan warra akkana ejibaachisaa jirtan wallaa lazim dhugaa siniin jedhaan kanaafuu gabbaatanii keessattuu haadholeen gugurdoon ka du'aa jiru ilma kan keeti ilmoo kan keeti akka ilmoo keetiitiin laali warri gugurdaan ka gabbaatanii mallaqa fudhattanii akkana afaan keessan bantani ka du'aa jiru ilma kan keeti rabbi yakadhe oromoon tokko gaafa du'e akkuma ati hirratte laali akkuma lammiin kan kee akkuma ilmoo kan kee keessa ilmoon takka duute laala isin achi teettanii bakka homa takka quba oromoo warruma kaabinee achi keessa jiru bichaa isin fakkaata oromoon bar kaabinee achi keessa jiru bichaa miti be birri oromootiin mee bakka san jirtanii mallaqa oromootiin mee bakka san dhaabbattanii teettanii korraatanii akka barbaaddanii dubbattan ka akka barbaaddanii afaan kan kee bantu mallaqa oromootiin mee mallaqa kan kee seetamoo mallaqa ilmaan oromootiin mee mallaqa ummata oromootiin mee ka bakka san teettanii akka barbaaddanii dubbattanii oromoo irratti dammoo waraana labsitan mallaqa keessanii seetamoo mallaqa keessanii miti mee barcuma irra kateettu akka teettullee kasi godhe ilmaan oromooti kaadhallee gabbaatee waraana irra labsitullee ilmaan oromooti ka bakka san teettee akkasii haasoftuuni barcuma irra teettee waa haasoftuuf mallaqa kan kee wayim dammoo maashinii laakka'ee sii kennaar si fakkaata gibira jettanii maal jettanii garanaa garas deemtanii qoccaniitu mallaquma oromoo guurattanii bakka san jirta abiyyillee mallaquma oromoo nyaataa jira irra caalaa mallaquma oromoo nyaataa jirtan malee warri amaaraa fuudhee mallaqa isaanii isin kennaan jiru tigireen fuutee mallaqa isaanii isin kennaan jirtu beera sabiin jedhanillee fuudhee mallaqa keessa biraa isin kennaan jiru mallaqni isin nyaataa jirtan bakki isin irra teettanii dubbataa jirtan lafti isin irra teettanii dubbataa jirtan wanti isin irraa haasaa jirtan martinuu mallaqa oromooti kanaafuu mallaqa oromoo nyaataa lafa oromoo irra taa'aa akka barbaaddanii akka dubbattanii fi namni isin eeyyamu jiru bada paartii biltsiginnaa kun dhibee nu fidee dhufe rabbi yakadhe kooleeraa vaayirasii maali dhufe jedhan kooleeraa vaayirasii ol fuudhatee dhufe biltsiginnaa rabbi yakadhe kooleeraa vaayirasii nama ajjeeseetuma nama galaagalaa kuni namallee ajjeesee nama galaagalu dhibee ta'ee bashitaa ummata oromootitti ta'ee gufuu ummata oromootitti ta'aa jirtan rabbi yakadhe dhugaa isiniin jedha koleeraanii bada chaayinaa keessa jiru sunillee yookiin nama ajjeesa duutee iyyuu bakka kara lixxilitti alamuu deebitee addunyaa tana hin agartu isin dammoo kooleeraa vaayirasii ol nattaatanii jirtan ummata oromoo marattu kooleeraa vaayirasii ol taatanii jirtan wallaahi azim akka namaa wayitii uf hin laalinaa yoo namni dhugaa isin himu dammoo dhugaa fudhadha yoo ilmaan oromoo isin mormitu dammoo maana morme maa filmi oromoo tokko na arrabsa namni maaliif na dubbata namni maaliif na qeeqa jedhaati uf laala isin meelaaltanii kan isin kalaalaa jirtan chaba harka kaabinee walii guurteechi isin chabachabdu qofa laalaa jirta ilmaan oromoo laal ilmi oromoo akkamiin na laalaa jira maaliif na jibban maaliif na arrabsan maaliif na dubbatan maal balleessee jennaan na dubbataa jiran maal miidhee jennaan na arrabsaa jiran jedhiitii laal cadhistee barcumaarra taa'inaa cadhistanii barcumaarra teettanii waan sammuun keessa isi ajaje qofa laalinaa nama maraachinaa maaliif na arrabsiti osoo ani waan balleessini maa na arrabsa namni jedha osoo namni tokko waan balleessin lafaa ka'ee nama hin arrabsu isinii galaa jiraami osoo isin ummata oromoo miidhuu baattanii oromoon akkana yaatee hangaasa dhuftee jirtaan dhagaye osoo isi ummata oromoo miidhuu baattanii oromoon kun marti gabbaatee isin hin arrabsitu osoo ummanni oromoo miidhamu isi harka teettanii chabachab
Jawaarin akka barbaadanii arrabsaa marti keessanuu nan ilaalchisu isin gala garuu jawaarin qofaa miti isin ka arrabsaa jirtan jawaarin qofaa miti isin ka miidhaa jirtan jawaarin miina jettanii ummata Oromoo bal'aa miidhaa jirtan abbaan barbaade jawaarin jaalachuu danda'a abbaan barbaade jawaarin qeequu danda'a garuu jawaarin miinatti ummata Oromoo miidhaa jirtan jawaarin miinatti ummata Oromoo miidhaa jirtan jawaarin miinatti jaalmarroo miinatti ummata Oromoo mara miidhaa jirtan laala ummanni Oromoo maaf isin arrabsa maaf isin qeeqa maaf isin akka sareetitti isin ilaala jawaar immoo maal balleessi maal dubbate hangaasa wallaalazim dubbii tana taayyeef annaayimna dhagaa jirta sii galarami dubbii tana Abiyyi faatti warra bira jirtu kanni warra si jala deema waasi kennanii si nyaachisan kanatti himi sii galaa jirami nuti ilmaan Oromoo wanti akkana isin irra duuluuf isin badii qabaaf isin irra duulaa jirra malee osoo isin badiin qabaanneeti osoo isin ilmaan Oromootti balleessineeti osoo isin ilmaan Oromoo hin miineeti namni tokkichi isin dubbatu hin jiru silaa isin jaalanna harka isin ofna garuu badii guddaa qabdani badiin kenna maal jedhaati garagalaati uflaala garagalaati maal balleessee jiraan maaliif akkana Oromoo naarrabsiti jedhaa amma niitorkiin qaba hangaasaan nalaalaa jira rabbi yakadhe garuu ilmaan Oromoo meeq niitorkii dhabanii jiran niitorkiin hin jiru biyya keessa hangaasaan niitorkii eessaa fuudhee amma dhufee nalaala rabbi yakadhe dhugaa isiniin jedha niitorkiin hin jiru akka dhagaa jirtanitti hangaasaan niitorkii eessaa fidee amma hangaasaan niitorkii rabbi yakadhe dhugaa isiniin jedha ati hangaasaan niitorkii eessaa fidee ati tokkichi kan niitorkii biyya keessaa dhaban dhugaa jirtu wali himnee isi hujii hujjataa jirtan kaabinee totorraa akka keessanii qofa wali qabachuu totorraa akka keessanii waliin qofa taa'u kana qofa isin galaa jiraami kanaafu ummata Oromoo rakkinne isaa gaafadhaa balleessitanii jirta ummata Oromootiin miitanii jirtan ummata Oromoo baay'ee miidhaa jirtan kanaafu ummata Oromoo dhiifama gaafadhaati yooma biltsiginnaa keessaniin illee kadeemtanii nuti biltsiginnaadhaan deebinaa jedhaan jiru karaa seera ta'een karaa seera qabuun dalagadhaa isiniin jedhaa jirra arrabni ummanni Oromoo isin arrabsullee isinirraa dhaabbata karaa seera ta'ee mormaa jawaarii hangaa sa'ati gabbaatee arrabsitee akkanatti biltsiginnaan kabadhaadhin ummanni Oromoo filatu akkanatti miti ati jawaarin arrabsitee indoo namni si jibbaa deema malee biltsiginnaa keessan jibbaa deema malee biltsiginnaa keessan jaalataan deeman yoo garuu isin ilmaan Oromoo jaalattan yoo garuu isin ilmaan Oromoo fi qabdan keessattuu Jawaar Mohammed kan bakka kana isin dhaabe mara keessanuu hangaasaa hadhaatillee kan galtee biyya keessa algamasii qaban kana bakkuma algaa kana kan teetteef sababa Jawaar Mohammediiti hadha galata isaa wallaaltee achi deemtee isa arrabsita gaarii miti jaalattee jibbite waan Jawaar biyya galeef waan Jawaar bilisummaa si mul'iseef waan Jawaar Abiyyiin Ahmed bakka kana dhaabeef bakka san jirta malee osoo Jawaar Mohammed bakka kana dhaabuu baate osoo Jawaar Mohammed ifa kana isin mul'isuu baate har'a hangaa saatillee bakkuma qara jirtu jirta rabbi yakadhe dhugaa siin jedha Kaanaada masan keessa teettee achuma akka nama siyaasa kana haasofta ture garuu ifa kana mul'anna kana mulu jaalattee jibbite hangaa saana dhagaa jirta hangaa saa jaalattee jibbite ifa kana mul'ina kana Jawaar Mohammed isin mul'ise ifa kan dukkana kana keessa isa isin baase jaalattanii jibbitanii garuu paartii biltsiginnaallee karaa seeraatiin deema karaa ummanni Oromoo isin jaalatu deema isin faana jirranullee hadarlee borullee isin karaa see garuu ummata Oromoo ajjeesaa ilmaan Oromoo ajjeesaa ummata Wallaggaa jibbaa ummata kan jaalataa kaaniif kan wali hoosin buusan numa isin faana hin deemne isin galaa jiraame numa isin faana hin deemne karaa kanaan yoo isin qajeeltanii karaa nagaha karaa qajeelaa yoo deemtan maybe anu isin deeggaruu danda'a dhugaa isin jedha karaa ummata Oromoo miineen yoo deemtan karaa ummanni Oromoo qajeelee isin wanna jedhu yoo deemtan isin deeggaruu danda'a garuu karaa Oromoo miitanii karaa kaabineen bichaa waggaa 27 acha irra teettanii algaa san irraa ka'uu diddaaf kakaleelle Oromoo fi hujjan hadhaan Oromoo hujjadha jettanii gabbaatanii yeroo dubbattan shiikko mallee ta'u mee saalfadha mee an micattiin xiqqoon gabbayee yoo isin gorsu wallaa lazimin saalfadha yoo gisee tokko hayyuun keenya gugurdaan yeroo gadi bahanii dubbatan hin dhageettan hayyuun keenya gugurdaan gabbaanii arrabuma bicha hangaa sa'aatifaa keessattuu gabbaatee namaan arrabsin
paartii biltsiginnaa keessa jirtaami cadhisi adabadhu taa'e barcumaa sii kennameerra rabbi fudhugaa siin jedhaan mana sii kenname keessa cadhisi taa'e gabbaatee Jawaar Muhammadiin hin arrabsiin gabbaatee Jawaar Muhammadiin waan hin taane hin dubbatiin waan Jawaarii irraa dhaabbadhu Jawaar obboleessa kan keeti har'a badaallee taatu laal badaallee taatu waan badaa siin hin jedhaan qara siin jedhee si dadhabeera walla dhugaa siin jedhan arrabni siin deebisu si galaara badaallee taatu kalee Oromoof waa hojjettee jirta badaallee taatu si galaa jiraami kanaafuu dafiif deebisi karaa nagaa irra deebi karaa nagaa irra deebi dhugaa siin jedhan karaan taane irra deemi ati karaan taane irra jirta ati karaan taane irra jirta biltsiginnaalleen deeggari siin jedhan jirtu Fatiyaa yeroo karaa irra deebi siin jedhu karaa dhugaa irra deebi ati karaa dhugaatiin deema mallaqa namaa kennuun mallaqaan nama bituun maaliidha wanti isin argattan maaliidha rabbi fudhugaa isin jedhan bakka ta'e irra nagaa hantaa koleeraa vaayirasii namatti hin ta'inaati ana faa koleeraa vaayirasii natti uf deemaa jirta dhugaa isin jedha koleeraa vaayirasii illee nama ajjeesaa jiru dhugaa isin jedhaaraan rabbi fu dhibee namatti hin ta'inaa dhibee namatti hin ta'inaa ani ummata Oromoo kamiinuun jaaladha jibban qabu maraafu jaalala malee ani Oromoo bakkee barbaade yoo dhufe wallahi laazim yoona birallee dhufte ijoollee Oromoo bakkee barbaade illee yoo taate akka obbolummaatti waliin jiraanna waliin baqa hin jiraami baqa jaalala waliif qabna malee hama waliin qabna isin warri gurguddaa hoo gabbaatanii jibbanu barsiistan Jawaariin garuu Jawaar gaafuma takka ati gabbaatee Jawaarii akkana godhee Jawaarii akkana goosisaa raka jettu hangaasa Jawaar urguma biyya galeeyyu waan namaaf nama wal tusiisa dubbatee yuun beeku durillee waan namaaf nama tusiisa dubbatee hin beeku diinarratti inni kafalmaa ture ammallee Jawaar isin tuqaan jiru Jawaar ammallee isin dubbisaan jiru isintu dubbisaanii jira isintu tuqaanii jira isintu miidhaanii jira Jawaar Muhammad ammallee taana isin tuqaan jiru isin dubbisaan jiru safar keessan ga'an jiru wallahi lazim dhugaa isin jedhan Jawaarii hamaa gootanii ummata shanee hamaa ka gootan shanee dillee isin tuqaan jirtu Jawaarillee isin tuqaan jiru kana beeka rabbi fudhugaa isin jedhe Jawaar waanuma keessa hamaayyuu dubbataan jiru Jawaar diqaalaa hoo jedhe diqaalaa hoo taata hoo uf beektan malee diqaalaa jedhe akkana jedhe yoo diqaalaa taatan yoo uf beektan yoo diqaalummaa keessa uf keessa beektan uf shakki yoo diqaalaan taane maa uf shakkitee diqaalaa jedha akkana jedha jettee gabbaatee dubbatta namni bar yoo anama Fatiyaadha si galaara Fatiyaadha garuu namni biraas dhufee Fatiyaa miti yoo naan jedhan Fatiyaa ta'uu kiyya waan uf beekuuf abbaan biraa naan jedhullee hoomaan itti hin dhagahuuyyu maaliif bakka maqaa kiyya waan ta'eef atillee biltsiginnaa paartii biltsiginnaa keessan qabadhaa deema malee Jawaarii arrabsitanii uummanni nu jaalataa waanuma jira ummataaf Jawaar hangaa sana dhagahaa jirta ummataaf Jawaar jechuun eelaa laphee keessaa haadha ofii qofan namaan jedha sii galee eelaa laphee keessaa isiniif laxxee ta'uu danda'a ummata Oromootiif Jawaar Muhammad eelaa laphee keessaa jaalattanii jibbitanii eelaa laphee keessaa walitti qabamtuun jirtiimi eelaa akkasiiti meebii biltsiginnaaf laxxee ta'uu danda'a ummata Oromootiif hoo eelaa laphee keessaati eelaa laphee keessaa walitti qabamte isinii galaa jiraami ka akkasiiti jaalattanii jibbitanii illee Jawaar Muhammad ummanni Oromoo hundinuun jaalata ka isa arrabsullee numa jaalata hangaa sa'atuu mataan kan keetuu Jawaariin duutee jaalatta dhugaa wasii himi akka eegeen kee gubatu Jawaar Muhammadiin jaalattaatu giddima sittaatee gabbaatee arrabsite malee giddima sittaatee gabbaatee mormaa jirta malee giddima sittaatee gabbaatee waan hin taane dubbataa jirta malee numa jaalatta Jawaar Muhammadiin namni Oromoo ta'ee namni Jawaariin Muhammadi jibbu hin jiru maybe diinni jibbuu danda'a diinni injibba Amaarri injibba Tigreen injibba abbaan biraa jibbuu danda'a Jawaarii Oromoon injibbu inde Oromoon takkittiin injibbitu Jawaariin maybe warra mallaqaan bitamtan warra mataan keessan likkii isin hujjan ummata kanaa qofa jibba Jawaariin maaltu jibba maan na godhe jedheen jibba ifa na mul'ise dukkana keessaa na baase malee maan na godhe Jawaar dukkana keessaa na baase bar ifa natti agarsiise nama ifa na agarsiise akkamitti jibbaan maaliif jibbaanan namcha waan gaarii na mul'ise akkamitti jibbaan namcha hama keessaa na baase akkamitti jibbaan nama naaf gaarii ta'e maafiif jibbaan maal na godhe Jawaar maal sin godhe Jawaar gaafii na taayu gizee tokko dukkana keessaa nu baase ifan nu mul'ise ndi wallahi lazim dhugaa sin jedha gabbaatanii ka Jawaarii arrabsitan Jawaar maal sin godhe maal sin balleesse
بدين جواري ما إني مي كان جد جوار واتكان غوني واتكان بلسين كأك جواري هن ألا توجو إنجروجو إسين كأك جواري نوتاتن جنيوسي إنو مرتكي سنوج جيرامتان ورا كليس جواري إنجر ديما ترتمرة كي سنوسي أرجاجر أما قدتي جوار هو بكويت أبي كو هركافو الجنيه وري إنو مرتي بكدت أبا بكك أشاشة كيسة إسي أرجاجران يرو أما غني كيسة أكتيفستو تا أورومو كتاتا فاتو كتو كويتشو كان جواري ولين كلي نعتا ترتي كان جواري ولين كلي أوجا ترتي هذا بكاتي جرتو سي أرجاجر مالي كون اللي ياو نمني ملك أنجبايد أنجران أنا اللي يوتي ملك أنا أرجع أجارو أوجا نما أسون غاريمت أوجا نما أسام ملك أنا اللي جراتشو أنا اللي أما ملك أسون نمني وينك كني نما فرد أنجبو وقاوسني هميون ملك إنه نجيب نياتا غاري إنه نجيب يوارجتي فرتين نياتا يوارجتي دمو نما نياتا إسني جلاجرا غارو كرات راتين ديماني ياتشو متي كرات راتين ديماني فرتشو متي كرات وقاتي إن ديمني فرتني كرات وقاتي إن ديمني ياتشو إسني جلاجرا كرات حقاتين كنيات دمو سيما بلسي تملي سينتاتو ولا لازم سينتاتو يروكا مو سينتاتو كنافو أنا كجدو كابينة كيسة تاني هارك ساني لهم كابينة كيسة تاني إسات أبغى أمو كابينة كيسة تاني وان تاني بريسو وان تاني قديسو جام أبي يحمل جزيبا إيمال جلسيته فيسبوك وشنداس سموجة قالوا وانا ورباشو يراسو دقافي وشناتشو فيسبوكي رد دقافي اندوم كان بيجبت أبت أجرو دقافي أبي أحمديتي جالتني جبتني فيسبوكي إرو أدوه فراتنا جدا أبي أحمد ورّي إسدقفو قفتو أدوها ما قبتي فمالي ورّي جوار محمد يدقفو يمدمو جوار بارتي كافاو ديگرو هما ويمدمو كيجيبك قبتي أسين أفو كيجيبك قبتي أفو كهما قبتي أفو بارتي أبي بلسنجنا ورّي ديگرتن والله العظيم ربيك يكتلي ugaak qabatanii as uftanii beektan numasni kakkat ugaak qabatanii as uftanii beektan warri dhara qabatee dhufu paartii deeggartoota Abiy Ahmediiti warri kijiba qabatanii dhuftan warri cubbuu qabatanii dhuftan warri boru rabbillee maalirraa nu gaafata jettanii qabatanii dhuftan deeggartoota Abiy Ahmediiti deeggartoonni Jawaar Muhammadi deeggartoonni Kaafaa'oo dhara qabattee baateen beektu dharaan mormiteen beektu dharaan morminu Abiyyillee ani osoo aangoo qabatee karaa qajeelaatiin nattola karaa qajeelaatiin karaa ummata Oromoo miineen karaa ummatni Oromoo jaalatuun garuu karaa ummata Oromoo miidhuun karaa ummata Wallaggaa Gujii fixaa aangoo isin qabachooni numan taane Tigreenoo ammaa isin dhoofte ammallee deebisee isin hima wallaahi laazim Tigree ammaa mataa keessan lama isin gooti osoo isin teettanii ummata Oromoo qabdanii mataa keessa dhooftan wallaahi laazim osoo ummata Oromoo isin mataa keessa tumtanii Tigreenoo ammaa mataa keessan keessa isin gattumti biltsiginnaa maal jettee fatiyaan jedhe argiteemi waraana Tigree argiteemi ummata Tigree meeqa sittim ka ummata Oromoo harkaa guurattan ka ummata Tigreen keettaniif ummata Tigreen tuttan Oromoon bichaan kilaashii caccabduu jettanii arrabsitanii sanuu harkatti hin qabatu Oromoon keen eessa kilaashii harka keettan harkaa guurattanii isin fuutanii ummata kaan hin gaafattan waa'ee kilaashii iyyuu hin gaafattan waa'ee kilaashii ummata kaan hin gaafattan ummata Oromoo bichaa gaafattan seerri keessan kan isin galaa jiraami kanaafuu karaa kanarra wal dhisuun numan taane ani waan ajaa'ibaa waawasin kulfisiisee irraa baalii fi kanarra hangaasa intarneetii eessaa fuudheen alaala rabbuma si uumee jedhaati ka Jawaaru intarneetii dhabe amma hangaasa ati intarneetii eessaa fuutee dhugaa dubbadhu musinnaa osoo jiraachoo baatte ati intarneetii argattee liivii kiyya seenteen alaaltaa wallaahi dhugaa siniin jedhan hangaasa amma yeroo kana onlaayinirra jiran alaalaa jira argaa ture kan ummanni Oromoo kuwwan intarneetii dhabee hangaasaan eenyuun qixa ta'eetti eenyuun caalee intarneetii eessaa fidi osoo walqixxummaan jiraattee martuu intarneetii isaaniin dalagaa jechuudha waayifaayi isaaniin dalagaa jechuudha niitoorkii isaaniin dalagaa jechuudha hangaasaan bichaan niitoorkii isaa akkamitti dalage wallaahi isin dhugaa isiniin jedhaaraan akkamitti dalage niitoorkiin isaa kanaam isin warri biyya bulchitan ofii keessanii niitoorkii qabdan ummanni kun niitoorkiin qabu safuu rabbi keekadhe rabbi sini haadhiisu kanaafuu ofii keessanii niitoorkii qabaata ummata keenya niitoorkii irraa muraa numa taati numa waliin jiraanna karaa kanaan
numa waliin jiraanna karaa kanaan numa waliin deemna tunuu amma waan niitorkii taasa'eetu amma xiqqoodha guddoo sidii fakkaate mee niitorkii eessaa fide Kaanaadaa jirtamoo Kaanaadaa deebiteerta yoo Kaanaadaa jiraatte okay kongiraa rabbu sin deebisu akkami gasi baasanii si deebisa idaa namaa kan nyaatte algaarra ciistu jira wallaa dhugaa sin jedhaan ani akka jawaari arrabsitu sarifa usuusi arrabsisi lamataa kan kee addaan si baasan ani xiqqoo sima qusataa jira gootana si qusataa jira ni deebita gaafa tokko jedhee si qusataa jira sin arrabsini sin deebita gaafa tokko imma rabbiin sa deebisa gaafa tokko rabbiin numa rahmata buusaa fi gaafa tokko rabbiin numa isa qajeelchaa jedheetumaan rahmatuma si kadhataa jira si galee hangaasa ati garuu niitorkii adhumaa yulaalme musinnaa si hujjatamee adhumaa laali niitorkiin keessanii hujjata niitorkii abbaa biraa hujjatu mee tunuu cubbuu miti wallaala sim tunuu cubbuu miti tun cubbuu miti kanaafuu waan akkasiiti oromooti keessiin jaalladha amma anillee gara hojii kiyyaa deema akkanuma kun waan danda'u oromoo kiyya dhugaarra dhaabbadhee dubbadha hangisee baay'ee natti aarinaa pilis warri biltsiginnaa natti naarina gaafa tokko ta'anaa galtitu isinii galti gaafa tokko ta'ana mul'attituun isinii mul'atti biltsiginnaa paartiin kan ummata oromoo miidhaaru malee yoo karaa seeraatiin dhufeeffatee anillee hin jibbitu wallaa laazim hin jibbaan maaliif hin jibbu karaa seeraatiin dhufee osoo falmate karaa seeraatiin dhufee osoo deeggarree nattol garuu karaa seeraatiin dhufaan jiru karaa isaan dhufaa jiranii karaa leebaa karaa hattu ummata shanii hattu jedha jettee namitti isheenu mataa isheeyyuu hattu rabbi dhugaas hin jedhu isheenu mataa ishee hattu ummanni shanee zimmeedhee lafaa ka'ee namantu dheengadde ijoollee amaaraa shanee qabee jettanii shanee irra waraana labsaa turtan mee madaa isin nama madeessitanii mee akkuma ammadaa kana oromoo mara madaa'eeraan ana bichaa miti beeka madaa'ee jiru oromoo katee bartinuu madaa warri shanee isin mul'ataan jiru fuula dhiqadhaa ganama akka isin mul'atuuf seeraan wallahi dhugaas hin jedhu maaliif isin ganamallee akka raftanii kaatan galgalallee akka ceestanii fuula keessanii dhiqattan akkasuma Facebook ilaaltan akkasuma liivii rabbaatan akkasuma haasoftan fuula keessan dhiqattanii ganama matsaafuma tokko wayim kitaabuma tokko fiddanii dubbiftanii ilaaltanii silaa dhugaa isinii galaa deemti isin fuula keessanuu dhiqattan ganama akka kaataniin usuu fuula dhiqatee namni shintibeetiin dhaqee uumama achuma akkuma kaateen waan nyaataa isaa si mul'atanii dhugaa sitti mul'atu shi paartii warra kijibdoota paartii warra kijibdoota paartii warra dhugaa dhiqatee qulqullaa'ee qulqulluu dubbata dhugaa sinta dhiqateen qulqullaa'ee qulqulluu dubbata paartii sobaa xurii waliin xurii nyaatee kolfaa migisee tokko xurii waliin xurii nyaatee xurii dubbata hangaasaa misiree irra ciisee wallaahi hangaasaa waasi iddoo kongorsiisanii si himu ati bar hangaasaa Firaki yami ati anafangasa mehi dhugaa sini himuuf waan wayi fira turre anafangasaan fira akkamii seetan fira obbolummaa turre fira turre anafangasaan xiqqoo wayillee injiraamii waan wayii irratti ummata oromoo gargaaree jira dhugaa namaallee dhossuun numatti taane sini gale fira turre fira gaarii turre sini gale garuu fira taane san irratti xiqqoo amma baqa bitanii akkana garagalchanii harki ko akkami hangaasaa jedhee gaafa dudda duuba naan jedhe gubbaa kana sini gale gubbaa kana wargu dudda duuba naan jedhe amma waan garana jedha gubbaa kana walaalu hangaasaan amma jechuun gizee amma kana dur harki ko akkami yoo jedhu ufa foodha jedhee himaa ture duraan jechuun amma garuu dudda duuba jedhee hin jijjiirame jechuudha rabbi malee mee namni jijjiiramte jiru hangaasaa akkasii guruppii keessa haasaa ture akkasii rabbi mee rabbuma maaltu si jijjiire wallaahi rabbi hangaasaa jijjiire ana nan jijjiirin ani rabbi akkasitti nama hangaasaa jijjiire ana bira akkan kennisi sheexana malee rabbi iyyuu keessa jijjiire sheexan rabbi malee namni jijjiiramaa jedhe sirba wayii irratti kanaafuu waan akkasiiti waan biraammoo nagaa naa bulaa hirriba gaarii isin jaalladha dhugaa dubbadhe durii mee amma miti firummaan kiyyaaf keessaa firummaa duriiti malee firummaa ammaati miti gisee san indoom ijoollee Suudi Arabiyaa qabamtee galte fa'a
ijoollee dhugaa seenya guruppii san keessa waliin turre ijoollee Suudi Arabiyaa qabamanii galan keessa hanga isaaniin gargaara jedhee dhufee ture gisee saniin jijjiiramne karaa nagaarra deema akkammaa kanaa miti wallaahi gisee san ijoollee saniiyyuu mallaqan kenna waan barbaadan nagaafadha adaa mallaqachi fuute wallaahi akkasii biyya keessa jiraadha gisee saniin ofiigiin hin jijjiiramne mallaqaa barbaadan hin gargaara ijoollee Oromoo jedhaa dubbataa ture agootanaallee sagalee isaan jira waan akka siyaasaa ture gisee rabbillee san jijjiirsisne karaa nagaarra ture rabbummaan gisee san karaa nagaarra si dulchise karaa nagaatis si adeemsu jedhee kan maangoo balaa kan irraanas immoo artist Alii Birraa biyya kana dhufaa jira qophaa ijoollee katarduhaa jirtan ji'a sadaffaa gaafa 13 dhufanii bakka namni gurguddaan labbaan barbaadan dhufuutti dandeettanitti addaraasha guddaa keessatti kanaafuu artistii Oromoo artistii jaalatamaa kabajamaa artist Alii Birraatiif kabajaa isaaf ta'u akka kenninuuf jedha akka hirmaannee achirratti argamnu akkasuma immoo gadaa baankiin sheeringii isaanii gurguratanii ammallee akkasuma immoo uffata aadaallee warri barbaadan gaafa saniin argattanii ballee akkasuma uffata shaamizii jawaarii shaamizii jaalmarroo gaafa saniif achirratti gurguramaa injira jechuudha kanii wantoonni callee mormaa haabilii odaadhaan hojjetamtillee kakkana haala kanaan haabilii odaadhaan hojjetamtee tiyya garuu odaan miti tiyya namatu xootaa naa kitteessee galee fatihaa jedhanii naa kennan rabbii dhugaa sidii jira argitay fatihaa jedhanii namatu naa bitee naa kenne kun waan biraati fatihaa jedhanii bitanii naa kennanii galatoo baay'eedhaan yaasumaanii nama saniifillee kanarraan immoo ka'ansee dhugaa jettaa'ee dhugaa jedha maal soba maaliif dubbadhare soba rakkuun hin dubbachiisin ana artist Alii Birraa nugusa addunyaa jedhaani addaani artist Alii Birraa ada bira nugusa addunyaati wallahi ani jaaladha du'ee jaaladha artist Alii Birraa du'ee jaaladha artistii jechuun kabajaa inni qabu isinuu beektanii anoo akkami isinii hima kabajaa artist Alii Birraa qabanii artii Oromoo warra nama guddisaa ture artii Oromoo keessatti nama miidhamaa turanii artii Oromoo keessatti waa baay'ee ta'aniiranii qabsoo isaaniillee qabsoo guddaadha kanaafuu gaafa san Oromoo katardu'a hin jaaladha qaraame gaafuma takkallee si arrabsee beeku maaliif hin arrabsine seetan wallahi jaalattanii jibbitanii warra Jawaarii Muhammadin deeggaru malee tabiraan uman argine sidii galaa jiraate hin jirtu Taka makweti tete afasi bantufa sujurate kani tokko si ajjesa bagumas hinjiraanne tabil sagirraan eeggartu sujurate mo warri kaata duha jechuun Oromoo biyya keessa jiran jechuu Oromoo biyya keessa jiran yoo Jawaariin tuqan hoo jettu saragitay asittillee hoo tajettu ta Oromoo foo jettu ta Oromoo bira dhaabbattu ta Oromoo birmattu kanaafuu Oromoo akkasii bicha jira biyya kana keessa Oromoo 4G hinjiru 4G amma takka faayila ta hoolaa eeguun illee kabajama qabaadhiifama naa godhaatti hojii hojjechuun kabaja hojiin nama tuqoedha Hola eeguunillee kabajaa qaba. Hola masanuumee hola fa'aa guyyaa keessa 3-4 jalaa badana fakkaate ijoollee takka 3-4 fa'aa baddee arabni mataa keessadhaa ooltu sumee jarri lallaaliin takka beesudinuu bada shurrubbee maalii jedha suni. Hola hootana numa jalaa baddee hollaa sunna biyyiin farsu achi taa'ee kijibo suu farsu. Hola 3-4 numa jalaa baddi. Annaa Hola sanusu sera ege hola le banan damozni ja tokko numa murama abiyyitti guutaa echo asini gala jira ya Bashir karrab susan maqasa shaytani saawamu wallahi dugasit kanafu si waliin jirra beke qero katardua wallahi men waliin jirti na waliin jirtani ayyom no waliin jirtani sini jedhe beka dugaada biran dhaabbatan dugaa dubbachoo fi ummanni biyya kana نبرن هند عبتي تقوى ملكية كانت تقوى ركسام بلي كسي جزياتي عار يعني وبربادي دبدا تقوى سنتو جرابلي وسو عنو بدو تيه نما نجالته وسو عنو تبليسي نرى اللالني وقال بتشوف لما كسي تجرا يا مو تبا اجرا يرو عاري واتي بدو دي بسالي نرى اللالن نمد يساري دقتني أنا ما دفني أكفتي على قال أنا اللي بيصير
irra laalu deeyin isa jechuudha. Warra kana na jaalatu bira jira isin galaara sanuu warra jawaariin jaalatu warra jawaariin deeggaru. Osoo ta jawaariin hin deeggarre taate biyya kana jiraatte muka hudduu isii naqa garuu hin jirtuuf maal godha muka hudduu naquun hin jirtu ka jawaariif jaalala jawaariif qabanii fi Oromoo waliin qoonne gandaan wal qooduun hin jiru takka jiraedha. Sanii illee dhiisaa. Suni illee numa of beetti isin galaa jiraami irra laalu garuu hin jirtu irra caalaan warri gandaan wal qoodu hin jiru hin argine. Tajokka hojiraatte malee ta dhugaa hin jirtu biyya kana keessa. Takka ati Arsii, ati Jimmaa, ati Baalee, ati Wallaggaa, ati Humnaamini hin jiru biyya kana keessa rabbi. Walumaan nyaannee kana biddeenuma tokkicha eelleerra Oromoo qof garuu Amaara irratti hin duullannu. Hin dhiisan akka biraa gaaf wayii jechuun wallahi dhugaa isiniin jedha. Oromoo takkii wayii gaaf wayii iddoo sheer godhaa ture namni baay'ee irra barreessaa ture. Osoma beeku callisee beektanii osoma beeku achirra waa dubbachuun barbaanne hadhan dubbadha. Ummata Jimmaa jettanii ijoollee shaamizii Jawaarii uffattee akkasii babbareeda suni warra Jimmaatiin dhugaa dubbachuu fi ijoollee Kaatar du'aati. Yaa maybe Jimmaa achi keessa jiraachuu dandeetti jedhee yaada malee warra Kaatar du'aati Oromoo akkasitti. Gaafa san gaafa maal seetan akkasitti uffata Jawaarii uffatanii gaafa maayini bada shillimaataa biyyi fudhate sun maal jedhama maqaa isaa? Maayini moobeelii moo maalii jedhan san maayini bada jedhan moobeeliidha. Mali mobile mobile san gaafa inni fudhate san wallahi ajjecha Jawaar Muhammadi ture ajjecha yaalii irra godhanii uummanni biyya kana gaafa san dammoo biyya kanatti illee gammachuu isaa agarsiisaa ture garuu ijoollee qeerroon biyya kana jechuudha shaafizii Jawaar Muhammadi bichaa godhatanii dhaqan rabbi Amaarran dira sirrifattee safarsanii baddeedhan isin galaa jira Oromoo akkanaati jira biyya kana keessa warra Jawaariin jaalatu jaalala Jawaarii irra moobeelii silaa Abiy Ahmed irra silaa fotoma Jawaar Muhammad fotoma Abiy Ahmed godhatanii dhaquu qabaniimi isaan immoo fotoo Jawaarii uffatanii dhaqan isin galaa embaasiin biyya kana embaasii dhagaa akka keessanii hamaa miti wallahi dhugaa isin embaasiin biyya kana Andu'e jaaladha Feesaliin dhiifa manaa godhaati nattolani ambaasaadara itti aanaanu isaaf hin malu jedhee warra kaabinee keessaa namni an deeggaroo jiraate Feesali baay'ee nama jaaladhu fi nama kabaju keessaa nama tokko biyya kana keessaa kanaafuu kabajaa guddaa isaaniif galan jedha kanaafuu warri kuwwan immoo amma qo'an deemtanii rabbeedha taaksii as bira dhaabbate kaatana eegaara hin sobee dhugaadha. Lan dhugaadha rabbi fudhana dubbadha warri beeku dhugaadha kan beeknetu maybe sobeedha malee dhugaa bakka namitti san kaanu Feesaliin kaanii nattola ammallee jijjiiramni biyya kana keessa jiru Feesal itti aanaan isaaf hin malle itti aanaa ta'anii bakka san taa'uun rabbi yakadhe isaaniif hin malle dura bu'aa osoo ta'anii nattola malee itti aanaan numa isaaniif hin taane dhugaa kanarra osoo Oromoo mormitanii fi nattola na gargaartanii ana waliin daggaafi